Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaa shamaa harka fuunee bakkuma jirtanitti nagaa rabbi keessa jiraadhaa isiniin jedha. Oduu gammachiisaa kan Ustaaz Ahmadiin Jabaliin barreeffame haala sagaleetiin isiniif dubbiseen jira. Hanga dhumaatti na hordofaa. Duulli lammiilee Itoophiyaa Suud Arabiyaa keessatti hidhamanii jiranuu gara biyyaatti deebisuun har'a galgala jalqabama jedhame. Itoophiyaawonni mana hidhaa Suud Arabiyaa adda addaa keessatti hidhamanii dararamaa jiranuu akka furmaata atattamaa akka argatan qaamota dhimmi jara ilaallatu haasofsiisuun guyyaa muraasaan dura duulli hidhamtoota biyyatti deebisuu torbee kanatti akka eegalamu barreessuun kiyyaa ni yaadatama. Gidduu kanas qaamolee biyya keessaa fi biyya alaa jiran kan dhimmichi jara ilaallatu adda addaa akkasumas hidhamtoota haasofsiisuun jijjiirama jiru hordofaan tureera. Haaluma kanaan har'a ganama Suud Arabiyaatti ambaasaaddara Itoophiyaa kan ta'an obbo Leencoo Baatii bilbilaan haasofsiisee duulli lammiilee Itoophiyaa biyyatti deebisuu halkan har'aa akka jalqabu naaf mirkaneessaniiru. Akka ibsa ambaasaaddarichaatti halkan har'aa xiyyaarri 4 Jidda irraa akkasumas xiyyaarri 2 immoo Riyaad irraa walumatti xiyyaarri 6 hidhamtoota biyya galchuun har'a eegalla. Marsaa duraatiif warri mana hidhaa keessa jiran keessaa dubartoota, dhukkubsattootaa fi warra dadhabdootaaf dursi akka kennameefi ibsanii halkan har'aa Suudii irraa imala jalqabanii bor ganama akka Finfinnee gahan ibsaniiru. Itti aansuudhaanis haaluma kanaan hidhamtoota 40,000 guyyaadhaan xiyyaara 8 ramaduun torbee 2 keessatti gara biyyaa galchuun akka raawwatamu ibsaniiru. Akka ibsa obbo Leencootti duulli har'aa kaasee torbii 2 keessatti raawwatamu warra gidduu kana qabaman osoo hin ta'in warra kanaan dura mana hidhaa adda addaa keessatti turan qofa. Gidduu kana duulaan warri qabaman waan turtii jarri Suudii keessatti qabeenyaa fi maallaqa adda addaa waan horatanii diqqaa waan qabaniif qabeenyaa jaraa dhiisanii harka duwwaa biyyatti galuun jaraa sirrii waan hin taaneef akkasumas gariin jaraa adabbiin maallaqaa waan irra jiruuf maallaqa kana kaffalan malee waan Suudii Arabiyaadhaa bahuu hin dandeenyeef akka dhiifama godhamuu gaafannee deebii eegaa jirraa jedhan. Jara biyyatti deebisuun kan eegalu eega hidhamtoota duraa hidhaman 40,000 biyyatti deebifnee booda kan itti aanu jedhaniiru. Yeroodhaaf warra seera qabeessa ta'an hidhuun akka dhaabbatuu fi dararaan lammiilee irratti gahaa jiru akka dhaabbatu iyyannoo dhiheessuu jaraa ibsaniiru.